لا أكنت انسجال لك أكنت معلقة مال هكا كنت كنتيمو وفين أجيسا فانترا فين قوتوا لك أفوتا كما دافي osoo viidiyoo kee iddoo ta'een hin dhaqiin jechuudha. Amma qarshii 15,000 takka galchuu dandeessa jechuudha. Amma miiliyoona takkaan takka hin jenne. Namatti tola kan maal godhu ishee jireenya harka afaaniiti kan biyya keenya kan hojjetti 40,000 waan biiroo keessan hojjedhaa jiru. Uffata babbareeduu isaa uffata biraandii ta'an jechuudha. Gatiin isaanii qaalii ta'an bitachuun qaba. Sana malees immoo kophee akka hiriyoota kiyyaa san isaanii ol ta'e jechuudha. Qarshii 3,000 sana bitachuun qaba. Sana malees immoo moobaayila jechuudha. Moobaayila baay'ee biraandii kan isaanii ol ta'e jechuudha. Moobaayila filatamaa isaa bitachuun qaba. Galgala naayit kilabii deemuudhaan maallaqa wayina barbaachisa. Ji'a kana keessatti jechuudha wanta kana fixachuun qaba wanta hunda isaa jechuudha. Garuu isa baakon fuudha maallaqa. Kun maallaqa guddaa na barbaachisa. Naannoo qarshii 40,000 na barbaachisa. Maallaqa kana eessaa akka fuudhu hin beekuyyuu. Yaa eessa baakotiin fuudhaa. Amma faazarii kan kootiinis yoo hin jedheen ati akka ijoollee dureessaa kanatti jiraachuu barbaadda naan jedhaa. Uffatuma kan naa bita malee uffata biraandii akkasii naaf hin bitu. Yes! Amma maaltu na dhiphise amma kunoo fala argadheera maallaqa iddoo argadhe jechuudha. Ijoolleen arabaa hin jiran shamarran keenya tokko jechuudha. Warri feesbuukii irratti maqaa lakkoofsa isaanii dhokfanne jechuudha. Kanaaf isaan janajjanii biyaansi nama 5 janajjanii isin jaalladha jedhanii maallaqa kana harkatti galfadhe ittiin bashannanuun qaba jechuudha. Kanaafuu lakkoofsa isaanii feesbuukii jalaa haa qabadhu. Durayyuu akkasumaan hin dhiphadhaa. Kanaafuu liistii isaanii qabachuun qaba jechuudha tasaa yoo maqaa dogongoreefu. Tokkoffaa መሰረት ጎንፋ ዱባይ ቶሎሺ ግርማ ቤይሩት ከአብርሃም መሴር nama shan godhachuun qaba. Shanan kana keessa nama lama akka godheen dhabu. Mastaawot Baaca Baari. Yes. Tuni Kuwait jirti. Faatuma Jamal Kuwait. Baqqalach Gonfa lakkoofsi kun biyya Saudi Arabia jirti tuni. Saudi Arabia. Ijoollee kan akka godhe biyaansi yoo xiqqaate masarati irraa jalqaba. Lakkoofsa keenyaa harki. Eeyyin ijoollee biyya tokkooti. Eeyyin. Imuudhaan na dhuftee jirti. Bilbiluuf hin qaba. Hello Masiyyee. Akkam fayyaa keeti? Jira Rabbiin kun bakka walitti nama fidaa. Waaw anis gammadee jira si argachuu kootti baay'ee natti tole. Eeyyen obboleettii koo. Eeyyen maanni namni biyya tokkoo kuni walii qoricha. Eeyyen masiitii. Fayyaadha galata Rabbii. Oromiyaadha biyya alaa akka jirtu
Maal rabbiin kun hojii rabbii kanaan beekamu. Eessa jirta? Dubaan akka jirtu kinoo lakkoofsa kan kee irraa argee jira. Feesbuukiin kan kee profaayilii keessa immoo laayikii sii godhee jira. Wanta poosti gochaa turte baay'ee namatti tola waan bakka nama fayyaduudha. Kanaaf nu jiraadhuun siin jedha obboleettii tiyya. Baajaajiin of. Baajaajiin qabee. Bakka hin badu. Tole. Ciao ishee. Kana akka godhe argachuun qaba. Amma tola shiitti. Of jajuu barbaaddi kun isaa. Yes, laayikii naa gootee jirti. Wow. Adii bifisitti baay'een gammadee jira. Profaayiliin kiyyaas baay'ee waan bareeduuf jechuudha. Profaayilii kiyya ilaalteetu waan tokko afaan ishee banti yoo kana bilbiluun qaba. Hello. Akkam jirta? Nagaadha galata isaa akkam? Fayyaa dhugaa rabbii fayyaa kootii. Eeyyan. Baay'ee namatti tola. Akkam jiruun biyya ormaa kun akkami silaa ilmi namaa kun waanuma hedduu keessa darbaa. Wanti hunduun jijjiiramaa, qilleensi jijjiiramaa, hundaafuu rabbii bakka jirtanitti fayyaa isinii haa kennu obboleettii kiyya akkamii jiruun. Beeruutti akka jirtudha argeera iyyan. Maaloo biyyi sun maallaqa xiqqoo ijoollee keenya akka fartiidhanii kan akkanatti ijoolleen keenya baay'ee nama raru. Keessatti ijoolleen biyya Beeruut baay'ee kafalanuuf jedhanii akka sharafni ishee baay'ee xiqqoodha biyya kanatti jedhanii hundaafuu rakkoon qabu isuma qaban kana waliin gaanii maatii fi maal kanallee waliin gaaniituma yoo jiraatanii akkuma rabbi nama jiraachisitti jiraatu. Mana ijaarrattee biyyatti moo? Waaw namatti tola. Abbaa manaa keetiif illee immoo jidduudhaan hin jira miti bakka waan tokko. Abbaa manaa hin qabu? Waaw. Abbaa manaa koo keessattuu biyya kanatti abbaa manaa godhattee gadiimtee booda bakka miira bakka abbaa manaa kee asii sun ilaalcha gadhee namaa qaba namni maallaqa namaa nyaachuu waan akkasii kana qaba. Baga dhabdi hundaafuu baga dhabdi baay'ee namatti tola. Kana booda jiraattee jechuudha hojjettee wanta hojjette walitti qabattee waan akkasii kana yoo ittiin goote abbaa manaa barbaadde bakka kan amala keessi ta'uuf ta'an ta'e. Yes. Ani biiroo keessa hojjedhaa jiru. Omaan jedhu. Nus waama tokko hojjechiisaa jirra. Amma maatirraallee adda ba'ee jira. Maatiidhaan bakka jireenyuma dhuunfaa kun barbaaddachaa jira kan rabbiifaa galatu. Egaa fayyaanaa kennee hojii akkasittuu immoo na argachiise mee jireenyuma bareedaa isaan filachuu barbaada fuulduratti yoo rabbiin kun jedhe. Eshi giiftii koo fayyaanaaf ta'e ishee jaa siin bilbilaa. Abbaa manaan qabdu. Reefna qabbaneessaa harta. Amma kaa mastaawotii kana kaammoo maqichoon ulfaata. Hello Masiyye. Akkam jirta nagaa keetii? Eeyyeen jira galata rabbii. Facebook irraan lakkoofsa keessa argee baay'ee waan namatti toludha waan namatti toludha suuraan kan keen bareedaa jireenyi ormaa kun biyya ormaa kun sitti tole fakkaata. Biyyan jira. Maaloo yaadam Facebookii fayyadama malee yanoo ni makiinaa ta'e wayiin qaba.
konkolaataa keessatti na agartee miti piroofaayilii kan koo. Konkolaataan suni kiyyaa isuma isaan hojjedhaa ka yeroo tokko tokko immoo nan hojjechiisa. Namatti tola ka maal godhu ishee jireenya harka afaaniiti kan biyya keenya kin hojii kuma 40 waan akkasii qofa naa galchaa shufeeriin koo jechuudha tokko tokko isaan naa hojjeta. Noomaan jedhu garuu ka kumni 40 kana walumatti bubbuusee waama tokko tokkoon ittiin hojjeta akkama fiyate nagaa keetimi. Biyya Kuweet jirtu argeera eeganayya. Ijoolleen Kuweet biyya Kuweet jiran maaloo baadha manaa kanallee achi hin geenye ammaaf achi hin geenye daa'imaa maal. Wow, namatti tola. Eeyyeen ijoolleen ollaanii kanarratti waan argan namatti haasa'u. Ijoolleen humti surreen jijjiirranne kunis deebitee nama jana jedhamu barbaaddi. Muudii qabachuu barbaaddi maal godhanii miti bareeda biyya bareeda jirta biyya maallaqni isheellee bareeda na fakkaate akkamii kaafiyyaan kun isinii kafalama miti bareeduma isinii kafalama. 900 lakkoo bakka maallaqa 900 yoo isinii kafalame koo biyya keenyatti bareeduma kaa safaruma keenya bakka naannuma kiyyaa kana ta'a jechuudha. Maal godhan silaa osoo kuna walitti dabalanii maatii tokko keessa jiraatanii kaa waan fidatu beektaa. Eeyyeen biyya akkamii hundaafuu qilleensi kun sitti tole miti. Eeyyeen biyyatti akkam waggaa meeqa eegaachi deemte? Waggaa 3? Shaggaadha baa kanaafuma baay'ee hojjetatte jechuudha. Miiliyoona takkaan kan hojjenne. Eeyyeen akkas wayya lafa guddaa bitatte magaalaa keessa. Bareeda waan baay'ee namatti toludha. Abbaan manaa kee nagaa isaati ka. Maali kanarraan godhanne abbaa manaa kanarraan godhanne koo ijoolleen akkasumaani ijoollee dhumti furriin fudhanne illee nama jana januu barbaadi miidiyaa kanatti hundaafu. Singilii ta'uu keetti baay'ee gammadiira baay'ee namatti tola waan baay'ee namatti toludha. Tarii jireenya hojii waaqayyoo kun hin beekamu bakka namatti walitti nama gottota kan. Hayyee bareedduu koo. Ilaamee waan gootu bakka kana booda si waaqa. Deemsi bilbila galgala. Ciao. 900 nyaattaa jiran. Qarshii Kuweet 900 nyaattan asitti qarshii 900 Itoophiyaa dhaba. Masiyee kiyya jira sin jaalladha lubbuu kiyya. Ati koo waan hunda kooti mani hangasii jaalladhu haadha kun jaalladhu. Dhuguma waaqa kana. Baay'ee si jaalladha. Yoon sobeemu ilkaan kiyya lafee haa ta'u. Baay'ee si jaalladha bareedduu koonis. Gudditti si godhadha. Baay'ee si jaalladha. Ijuma kiyya duraa wasu dhabuun fedha. Fuulduratti immoo wajjin jiraannee ijoollee wajjin godhannee mana wajjin ijaarrannee jiraachuu barbaanna. Si jaalladha bareedduu kiyya baay'ee si jaalladha dhuguma. Ansi soobuu hin danda'u. Lapheen kee nama biraan jirtu si qofa. Waan gootumee. Waan tokko si dhiphisuu fedha maal seete. Qarshiin illee bareeda si kafalama natti fakkaate waan baay'ee sirraa miidhamu natti hin fakkaatu wantoonni dhabe. Silkii tokkotu bishaanitti galaalitti. Isaan biladhaaf niyyuu waan xiqqoo naan qataa beektaa. Rakkoon qabu.
Eeyyin kana naaf guutamaan durayyuu yaaduma sitti himuu barbaade malee kana guutu isheetu naa bittaati dhugaa jette. Baay'ee miti qarshuma 8,000 kanaaf fakkiita 2,000 nan qaba 10,000 baqa guddate 11,000 wantichi waan ta'eef 1,000 immoo akkuma godhe itti barbaade 11,000 nan bita. Eeyyen akkaawuntii bakka siin erga. Bareedu ko siin jaalladha. Eshi giiftii koo fayyaa naaf ta'ii akkaawuntii siin erga amma bakka. Amma immoo ishee lammataatti bilbiluun qaba. Ishirraa 8,000. Tollee kiyya. Bareeddu kiyya lubbuu kiyya damma kiyya waan hunda kiyya. Ani siin jaalladha maarii koo. Eeyyee baga nagaan dhufte illee. Ilaa akkanatti si jaalladha kinu akkanatti. Anillee afaan kee keessa si dhungadha. Ana biras bareeda. Na jaallata mitiiree. Eeyyiin anis bareeddu ko baay'ee si jaalladha baay'eesa. Ibsuu hin danda'u. Bakka dhiisni. Uumaa sitti hin dhaga'amu uumaa miti. Naa dhufta guyyaa rabbi jedhe. Ilaa waan gootu bareeddu ko. Baay'ee si jaalladha baay'ee si jaalladha baay'ee si yaadira. Ani kanallee siin jechuun xiqquma natti ulfaate. Baay'ee si jaalladha waan ta'eef bakka nama jaallatan immoo waluma arganitti mootu mitilee waluma argan jedhaniini wama jaallataniif. Maallaa goota siite mana keessanii kutaa kan kee ciisicha keessanii jechuudha. Uffata kan kee ofirraa baasiitoo qaama keenyaaf ergitaree miti waan hin si jaalladhuuf immoo isheen ati muufate miti yoo si dabbare immoo dhiisuu hin dandeessu. Eeyyin bakka homaa nambisi. Hunda isaa harma kee bakka hin jira miti hin beekta. Bakka waan hin si jaalladhuuf hin koon kanan kana siin jedhu waan hin si jaalladhuuf bareeddu ko. Siin jaalladha dafi. Ashi. Bareeddu kam. Qaamni kee hin bareedaa. Waan ta'e bayii rakkadhee jiraamu. Maallaqa na barbaachisa. Kanaaf osoo viidiyoon kee iddoo ta'een hin dhaqin jechuudha. Amma qarshii 15,000 takka galchuu hin dandeessaa? Isa siin jaalladha waa'ee jaalalaa dhiisitu amma. Na barbaachisa waan ta'eef yoo ayyaamtu taanaan dafii naaf erge. Isa siin jaalladha inni rakkoo hin qabu. Maallaqa dafii naa ergitamu naan ergitu tarii. Feesbuukiin kee nama 5,000 qaba. Feesbuuk kana irratti si gadhiisa yooditti. Dafii naaf ergi. Maalla galchane bakka feetee fuudhinaa ergi madaamii kee irra liqeeffadhu yoo barbaadde. Burganama galchuu baannaan viidiyoon kun burganama sa'aatii 12 irratti Facebook irratti iyyata. Tole. Akkasana walii galle rakkoo hin qabu. Lakkoofsa akkaawuntii amman si erga. Hin taane taanani. Dhiiga keen si boochisa dhiiga kee. Dafii naaf ergi. Tole si ergee jira kinu. Siifan erga amman si erga. Kuma 15,000 kuma 9,000 kuma 24. Masih kiyya bareeddu ko wii dammaqee mastaat hin jijjiitaye ayyeen kaleessa galgala guutu lapheen kiyya akkanatti dhiitataa bulee kinu akkanatti akka nama kubbaa dhiitu beekan akkasumatti dhiitataa biree dammaqoo. Ani koo si dhabee jiraachuu hin danda'u bakka dafii naa kootti yoo dandeesse. Baay'ee si yaadira baay'ee isaan si yaadi bareeddu. Ati koo waan hunda kiyyaati.
Ila haadha koo akkasittiin jaallanne haadha koo akkasitti jaalladhe. Jaalala kiyya jalqabaati. Ejeen jaalala kiyya jalqabaati kuni kanaafan akkasitti si jaalladhe ati na jaallatame jedhee bareeddu koo. Eeyyeen anis damma koo baay'ee si jaalladha. Eeyyeen baay'ee tokkoon si jaalladha. Bakkuman si dhaba. Afaan kee keessa. Isse. Naaf jiraadha takkittii kiyya. Damma kiyyaati. Wii bareeddu koo halkan guutuu ciisee hin bulu. Halkan kunoo akkas na godha. Olla utaalchisa akkasitti. Jaalalli keemmaa. Nyaata nyaadhu sababuma keetiin bareedduu koo. Maali jaalalli akkas nama godha? Ilaa bareeddu koo. Osoo mucufatiin qoy waan sitti hima waan ta'e waan sitti muda. Galii torbee kana keessa ji'a kana keessa beektaa makiinaa konkolaachisaa makiinaa kootii jechuudha. Nama gacca'e nama rukutee konkolaataadhaan jechuudha. Nama rukutee sana booda namichi sunillee eeyyeen maal godhan hojii rabbiiti lubbuudhaan darbee achi booda qarshii 200 natti qabatanii isa dirqamaa sana kafaluun qaba. Eeyyeen lubbuu koo. Rakkoon qabu hundas nan gargaarin rakkoon qabu. Kana maali kaa ji'a 2-3ti. Eeyyeen ani waan ta'e wayin si rakkisuu barbaade kaa giiftii koo isin jaalladhaa fi amma harka koo irraa qarshii 80,000 jira jedhe. Rakkoon qaba. 40,000 tokkollee hiriyoota koo irraa argadheera ijoollee warra makiinaa qabanii. Isaanillee konkolaataa qabu. Isaan irraa 40,000 tokko argadheera jedhe. 80,000 tokko naan qata. Rakkoon qabu fuulduratti rabbi jedhee waliin jiraanna maal waan guddaa wajjin hojjechuu jira miti. Tole bakka bareeddu koo. Baay'ee si hanqataa. Maa rakkoo qabaree 40,000 madaamii keerraa yoo liqeeffatte fuulduratti si hojjedha jetteen 40,000 siif qilaatti rakkoon qabu. Mee gaafadhuuti. Tole bakka gaafadhu galgala naaf ergita akka wanti kiyya sin erga garuu dhiifama kaa. Maal nama jaallataniiti wama jedhanii itti himatu jedheetu maal. Eeyyeen waan si jaalladhuufi. Ati koo anaaf dhiiga kooti. Sin jaalladha baay'ee si jaalladha malee si jaalladhu baay'ee yeroo koo aarsaa godhee akkasitti konkolaachisummaa dhiisee sitti haasaayu. Wii. Anaan lubbuu koo. Anaan bareeddu koo. Eeyyeen kuni waan xiqqoodha hojii rabbiiti kan maal godhu kuni amma deebisanii yoo rabbi jedhee eeyyeen konkolaataan koo amma qabamee jira achi baafannaan bakka rakkoon qabu. Maallaqa keellee siin deebisa yoo fuulduratti illee ta'uu baate siin deebisa lubbuu koo. Tole warra gara manaa galchi. Kootti nyaattaa. Faatee bareedduu faatee damma koo. Wallaahi. Koo. Oo bareeddu kiyya. Sin jaalladha. Eeyyeen maali akka ijoollee kaanii miti man amantaa kiyya hin kabajaa. Rakkoon qabu kama quraanaa si qabadhe si kakadha. Baay'ee si jaalladha baay'ee. Muslimaa. Jasoo muslima ta'uu baadhee si jaalladha. Bareeddu koo. Naa jiraadhe si jaalladha baay'ee tokko si jaalladha. Si dhabnaan jireenya naaf hin taatu bareeddu koo. Jaalalma dhugaan si qaba kanaaf.
Ti amantiin garuu amantiin kenna yeni maallaqa namaa hin nyaatinaa jedhaa. Nama jaallatanii garuu maal godhaa? Nama jaallatanii maallaqa miti foon ofiitu dabarsanii kennuuf miti. Baay'ee na nanqatu. Operaasyooniidha operaasyoonii. Baay'een gaafanne garuu tarii sitti xiqqaachuu danda'a xiqqoonatti mataa jabaate 40,000. Rakkoon qabu 20,000 yoo na argite nagaa. Rakkoon qabu atumti bichaan haadha naaf gootti ani haadha yoomsi fudhadheen galee. Bakka naaf ergi bareeddu kiyya akkaawuntii siin erga jedhe. Rakkatanii nama rakkisu maal godhanii miti dhibee rabbiiti kaa. Tole mastaawatiif. Miti. Mastaawati yaaduma hin jedhe obboleeyye. Intala ollaa wayiiti. Naatiin nama irra dabartii amma kanaafin ishii waamutti faaxee kiyya sin jaalladha damma kiyya. Bakka naaf galchu ishii baay'ee si jaalladha hunda gatiin akkan si jaalladha. Baashi anaa nyaatu bakka maaltu naaf kana booda? Maaltu naaf kana booda? Maal gocha bilbilteen mulaata? Hello. Nagami. Eenyudha? Masaraati. Masara Nagami. Akkana jaallatu nan beeka iyyeen. Maallaqa maal? Harka keenyatti kennite moo? Ofin ajjeesa. Finxira of hin gootu lakki ofuuta gamadaan si fidee dhufa. Ciao hin qalladdaati. Bye. Bilook kee dhugi. Baadee kiyyaa. Faxaffatan. Maal hojii dhuftee? Maallaqaa kun baankii nasiiti moo maallaqa nama rakkisu? Na qabsiista. Maraadheenii kan maqaa kuu dhugaa sitti immoo yoo sana. Waanuma maqaan kiyya tolasaa ta'e sitti fakkaatame. Deem. Bye. Bilook. Dhuguma isin keessaallee namni akkasitti nyaatamee qarshii 200 meeqa nyaatamee taa'u jira. Hundaafuu yoo takku tarii waan xiqqoo sinopsiisa jedheetan yaadee ture. Asirraa waa hubattu jedheetan yaadaa laayikii godhamu sinan jaalladha. Akkas nama guutee agartanii dhiirri tokko akkas nama godha. Fayyaa naaf ta'a sinan jaalladha.